Ani Itoophiyaadhaaf isin dhalanne an addunyaadhaaf hin dhaladhe. Jimmaa dhiisi. Jimmaan xiqqoodha. Ganda xiqqoodha. Addunyaa kana ilaala. Rabbiin lafa torbaaf samii torba uume. Lafa torbaaf samii torba kanarraa lafa kanarra jiraataa jirran. Lafa kanarraa Afrikaa keessaa fudhannaan hedduunsaa xiqqaate jechuudha. Afrikaarraa Itoophiyaa fudhannaan ittuu xiqqaate. Itoophiyaarraa Oromiyaa fudhannaan ittuu xiqqaate. Oromiyaarraa Jimmaa fudhannaan xiqqaate. Godina Jimmaarraa magaalaa fudhannaan xiqqaate. Kana gadi xiqqaallee an Jimmaadha abadan Jimmaa qofaaf hin dhaabbadhu. Rabbiin ilma namaa guutu saba kamirraayyuu haa dhufu, naannoo kamirraayyuu haa dhufu, amma danda'anitti ol yaaduudhaaf addunyaadhaaf hojjechuu. ليقوم الناس بالقسط يعني ربين نبي كان إرجف تكو ilmi namaa dhugaadhaan haqaan akka dhaabbatan gochuudhaaf kaayyoon keenya. Sabni keenya, magaalaan keenya, godinni keenya wanni jedhamu namuma tasii walii qooddate jechuudha. Akka siyaasaatti dhugumaa namoonni waa hunda irratti waliin galan sababa adda addaa irratti nama deeggaran irraa adda adda bahuu danda'u. Nama deeggaran qofatu hin ta'in karaa deemamu irratti garaagarummaan karaa jiraachuu danda'a. Kanaaf otoo hin ta'in an akka musliimaattis haa ta'u, akka oromoottis haa ta'u, akka Itoophiyaattis haa ta'u, akka ilma namaatti namoota siyaasaa jala deemna jennee tokkummaa hawaasaa diiguun Rabbiin biratti nu gaafachiisa. Namoonni siyaasaa namoota siyaasaatti kan barbaadan haa ta'an. Sababa hedduudhaaf kaalkuleet godhaa herregataa kamtu nu baasaa. Kamtu biyyaa fayyadaa, kamtu jedhanii waa hedduu ilaalanii murteessu. Ammanuu gadi buunee namoota qoqqooddannee qabannee gosa keenya haa ta'u, saba keenya haa ta'u, naannoo keenya haa ta'u, magaalaa keenya haa ta'u, fira keenya haa ta'u, amantaa keenya haa ta'u, dhugaa irratti hamma dandeenyuun jiraannaan bira dhaabbachuu. Musliimaa miti kiristaana yoo ta'e karaa inni qabatee jiru ajandaa tokko irratti sirrii taanaan isa bira jira. Amantaan waa'ee amantaa dubbataan jiru. Amantaan isaa jennaan amantaan isaa sirrii. Garuu ajandaatu ilaalamuu qaba tokko. Lammaffaa dhaabni kamuu namoonni siyaasaa kamuu uummataa gadi malee uummataa olii miti. Namoota siyaasaa jechuun abbaa barbaademaan ta'inii uummata kanaaf hojjannaa jedhanii ofii jaraatiif of filatanii, ofii jaraatiif of ijaaranii, uummatatti gadi bahanii na filadhaa jedhanii uummanni garii tokko kana filate. Kan sana filate haala adda addaatiin filatamanii uummataaf hojjanna jedhanii warra dhaabbatan. Uummanni hojjetamuuf immoo gadi bu'ee akka uummataatti dhaaba kamuu akka diinittis taanaan jama'aa kamuu hunduma gaditti ilaalee akka jarri jaraa isaa hojjetan irratti bira dhaabbachuu kan dogoggore sirreessuu malee an sirrii hojjetee dogoggora hojjetee ani isa kana duukaan jiraa jedhanii ija danuunfatanii tokko bira dhaabbachuun nama gaafachiisa. Maaliif dhuguma ajandaa tokko irratti ani kana deeggaruu hin danda'a. Ajandaa kana irratti sana deeggaruu hin danda'a. Ajandaa kana irratti malee ija danuunfannee waa hunda irratti nama tokko deeggaruun waa hunda irratti nama tokko balaaleffachuun hin ta'u. Ajandaan sun maali jennee haala kanaan laalamuu qaba. Namoonni siyaasaa immoo akka laalaa jirutti yeroo hedduu akka uummanni tokkummaa jedhee cinqamu. Akka uummanni saba kanaaf jedhee cinqamu, akka uummanni utuu walitti dhufan jedhee hawwu sana yeroo hedduu hin jiranu. Deemsuma ofii ilaalan, amantaadhuma ofii qabatan, ejjennoodhuma qabatan sana milkeessuudhaaf sanarratti xiyyeeffatu malee akka nama tokkootti akka hawaasaatti wanni baay'ee nu yaachisu akka keenyaatti jarri hin yaaduu jedhee yeroo laalu annatti hin fakkaatu. Kanarraa kan ka'e sabaan, godinaan, hawaasaan naannoodhaan wal qooduun kufaatii guddaa la'anaaf. Kanaafuu maal yoo Ahmadiin Jabal haa ta'u, nama biraa haa ta'u, Jimmaarraa dhufee dogoggora qabaate, an kan Jimmaa dhufes, namni bakka biraa dhufes, bakka kanarratti wannati hojjettee dogoggora jennee ajandaa sanarratti faallaa dhaabbannaa, sirreessinaa, gorsina. Ajandaa biraa irratti immoo sirrii taanaan duukaa dhaabbanna. Maaliif eenyuun maasumni hin jiru, waa hunda irratti sirrii ta'ee kan jiru hin jiru jechuudha. Amma kun waa'ee siyaasa qofaa miti. Waa'ee diiniis yoo fudhanne akkasuma. Diinii keessatti bara Rasuula Rabbii sallallahu alaihi wasallam yoo ati ergamaa Rabbii duukaan dhaabbanne Abu Jahal duukaa dhaabbachuudha yookiin warra keessa dhugate munaafiqa dhaabbachuudha. Karaan afuraffaa hin jiru. Tokko karaa munaafiqaati, tokko karaa jara Abu Jahalii, tokko karaa warra Rasuulaati. Aayaan Islaamaa garuu karaa warra Rasuulaa irra hin jiru jechuun hin danda'amu barasa.
Amma garuu kamtu sirriidha jennaan rabbi beeka waa hedduu irratti jechuudha. Isuma islaama jamaa uummata jiru. Ajandaa kana irratti jamaan kun sirrii ta'e ajandaa kana irratti sun dogoggora ta'uu danda'a akkana deema. Innumti diinii akkana jechuudha. Kanaafuu keenya jamaan kanaa jedhanii dhibbaan dhibba jedhuunfatanii kan diiniis kan siyaasaas jala dhaabbatanii akka uummanni itti wal qoodu akka dubbiin sun ajandaadhaan otoo hin ta'in godinaan naannoodhaan akka ilaalamutti hojjechuun sirrii mitii dogoggoraa jedhee tan dabarsa.